Yoya asama kamaltan kabajamtoota ilmaan Oromoodha. Olma Oromiyaa Studio keenya caya Oromoo Sudaan Kaartumirraa argamuun tamsaasa kallattiitiin olma Oromiyaa sirna geessa oduu keenya har'a kan isin dhageessu anis of margadaati ogeessa teeknikaa muhaasaba wajjin dursa hangafootii oduuttiin dabra. Abdi Firrengachana Ummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo ona giddu galaana ginda baratitti haleella lammaffaa fudhachuun dhagahame. Siyaasa sirgigaa fi furguga hin qabneen biyyattiin diigamuu qofa osoo hin ta'iin Itoophiyaan caccabuu mirkaneeffatte kan jedhanis oduu keenya irratti. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo ona asaboota araddaa daalachaatti humni haloo ba'uudhaaf magaalaa Cirootii fi akkasumas ammoo Abrakattee jedhamurraa fe'amee dhufee 8 cicimsamuu maddeen Harargee lixaa zoonii kibba bahaa waraana bilisummaa Oromoo gabaasan. Ilmaan Oromoodhaa 200 ol caalan kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argamuuf yeroo hayyoon Oromoo fala barbaadaa jiranitti Ambaasaadar Diinaa Muftii kan ifiin jedhuu fi kittillayyoon bara baraan teessoo taa'u akkasumas ammoo qoreen tibbana mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo sababeeffachuun biltsiginnaatti galee leencoo baatiidha. Adeemsa Human Rights Watch akkasumas ammoo dhaabbileen mirga namoomaa hedduun isaanii dahoo qabsoo da'oo hidhamtoota siyaasaa kanaaf ta'uudhaaf barbaadan irratti iccitii masara mootummaatti mari'atanii lammiiwwan kana waakkachuudhaaf shirrii taa'amaa jiru gonkumaa akka milkoofnee qeerroon magaalaa Finfinneedha gabaasanii jiru. Dulli qindaawaan akka bara 2014 aanaa Cinaaksan akkasuma godina Baalee aanaa Raayituu Gurraa Mulee Raayituu Hiriincinni ona Sawweena madda walaabuu akkasumas ammoo daangaawwan Booranaatii fi kanneen birootiin ammoo daangaawwan Oromoo keessaa adda durummaadhaan godina addaa Oromoo Walloo aanaa Fursee Baatee Haxaayee fi Jillee Dhummuugaa irratti kallattiin shira qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo boqonnaa dhoowwuudhaaf Abiyyi Ahmad qindeesse ta'uu kanas waan galaalchinee qabnaati gama balballoomii oduutti hin dabra. Abdiif Irreengachana Ummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoodha duula Jeneraal Taaddasaa Barrootiin giddugala Raamasha Gariitti fuulleeffate onoota Shawaa Lixaatii fi akkasumas ammoo Shawaa Kaabaa irratti diinasa barbadeessu akkuma itti fufeetta akka jiran maddeen ajaja waraana bilisummaa Oromoo irraa qulqulleeffannee gabaasaniitiin jirani. Kanumaan wal qabatuudhaan ana buna ginda baratitti reeffa tibba darbee aanaa ilfataa fi jibaat irratti allaatti nyaachuutti jirtu fudhachuu fi akkasumas ammoo magaalaawwan onoota akka ginda barata harka waboo seenaniif jecha poolisoota guyyaa kaleessa raayyaa ittisaa jedhanii guyyaa 11 akka waan ji'a 11tti eessa baqadhaa qofaan leenjisan gamasitti bobbaasuun har'as 24 waboodhaan battalatti ajjeefamuu fi 8 qabamuudhaan gama biraatiin meeshaawwan isaan hidhachiisan guutuutti harka waraana bilisummaa Oromoo ta'uu fi sireefin raayyaa ittisaa takkas barbadaahu ajajni waboo zoonii gidduu gala gabaase. Tibba darbee ufeeggannaawwanii fi akkasumas ammoo labsii yeroo gabaabaadhaa kan labse waraanni bilisummaa Oromoo duula jaal ilmoo qilxuudhaa fi jaalnadhii gammadaatiin zoonii kibbaaf kibba bahaa gidduutti sochii isaa godhee injifannoo goolabuu bira darbeetiin
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa itti aanaatii fi akkasumas ammoo ajajaan cifraa soddon booroo jaalliban gurraacha loowwan nageellee Booranaa irraa gara dooloo qunnamsiisanii fi gama bahaa aanaa gumii Eldalloo irratti mootorsaayikiliin takkalleen akka deemnee fi balfa yookiin ammoo PP isin jettaniin sanneen qulqulleessuudhaaf qe'ee Oromtichaa keessatti sochii eegalle jechuun isaanii ni yaadatama. Akka gabaasa caayaa Oromoo TV irraa Jaal Magarsaa Lammiidhaa iyyafannetti cifraaleen afurii zoonii kibbaarra lola gurguddaarra oolaniitiin jiru. Injifannoo kanaanis 108 akka ajjeefamanii fi keessattuu milishoota guyyaa kaleessaa jechuudha kaambiiwwan akka bilaatteetti eebbise guyyaa 11 ji'oota 11 akka waan eebbisetti militarii uffachuun tooftaa loltummaa akka hin taane kan himanii fi keessattuu aanaa waadaraa keessatti cifraa mataa gabarsaa fi tuulaa surrootiin garmalee kan harcaanii fi konkolaataa taataan koodii abbaa qabeenyaa 3 level 1 yookiin sadarkaa tokkoffaa kan jedhu 4 keessatti kan argaman jechuudha harka mooraa waraana bilisummaa Oromoo galuu isaaniitii fi gama biraatiin ammoo aanaa jechuudha Gujii lixaa keessaa mi'oo jedhamu godina Booranaa keessaan waldaan gesiituu irratti haleellaa humna addaa Oromiyaa kanneen iddoowwan kibra mangistii jedhaman yookiin ona shaakkisoo irraa bobba'an 9 itti dabalamuu fi walumaa galatti loltoonni 29 yoo qabaman jechuudha hedduun madoo yoo ta'u lola kana irratti 8 walumaa galatti akka wareegaman lola har'aa fi kaleessaa keessatti dubbachuu isaanii maddeen ragaa fi waayitawaa ta'e qabatamaarraa isin dhageessaati jira. Ilaashii jechuudha 74 akkasumas ammoo snaayiparii 3 bireenii 3 fi baazuqaan tokko bombiiwwan harka 24 fi rasaasni 753 fi qarshiin 2037 waraqaan eenyummaa hedduun kan keessatti argamu fi boba'aan roottoo 2 kan konkolaataa irra turellee harka ona waraana bilisummaa Oromoo galuu isaanii maddeen injifannoo keenya zoonii kibbarraa iyyaafatan gabaasan. Ifreengachana uummata Oromoodhaa duula sooressa jaarraa abbaa gadaatiin cifraane odaa bultuun buttaan sooressa jaarraa abbaa gadaa murni furgaatuun kurfaa saawwaa jedhamtu ona Harargee lixaa aanaa mi'eessoo diida raaree ninni asaboota araddaa daalachaat kalees noota poolisii addaa ifiin jedhanii fi dafee du'aa jedhee uummanni Oromoo waamu hedduu ajjeesuun 3 madoo goftuu fi akaamaa 3 kaleessa booji'uu isaa maddeen gabaasa caayaa Oromoo gabaasuun keenya ni yaadatama. Chumatti har'as haloo bahuudhaaf jecha humnoonni naannawa abrakatee akkasumas naannawa onameettaa yookiin calanqoo fi ciroo keessaa milishootaa fi raayyaa ittisaa jechuudhaan paatrooliin 3 bobbaafamee akkuma dhufaniin 9 battalatti yoo ajjeefaman haga madaa'e qulqulleeffachuu hin dandeenye walumaa galatti akaamaa 3 bireeniin tokkoo fi akkasumas rasaasni muraasni fi waraqaan eenyummaa isaanii harka waraana bilisummaa Oromoo Harargee lixaa harkatti argamuu maddeen gabaasan. Waraanni bilisummaa Oromoo ona leemmuu koosaa keessaatii fi akkasumas manna keessa socho'u cifraan 5 gibee kan leencichi biraa wareegame jaal rooban jaal tokkichoo gadaatiin tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiru akka cimsee itti fufee fi gamuraatiin oduun hedduu gammachiisaa ta'ee basaastonni federaalaa 2 kan dhufii Oromoo jedhamanii Yaasin Abbaa Bulguutii fi Ahmaddin Nuuressaa jedhaman kanneen Iluu Abbaa Booraas akkasumas ammoo sadarkaa birgeed sadarkaa kifilaxoorii 31ffaa keessatti ilmaan Oromoo raayyaa ittisa ta'anii kaabaarraa kutaa onaawwan waraana bilisummaa Oromoo irratti sabboontota fakkaatanii faca'an ta'uu maddeen yeroo darbe torbeewwan keessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Jarreen kun yeroo isaan iddoowwan oomisha bunaatii fi kanneen biroo konkolaatarraa bu'anii kadhattuu fakkaachuudhaan waan qooqa naannawa Oromoo lixaa kan Jimmaa beekanii socho'an irratti odeeffannaa sabboontonni leemmuurraa kennaniifin ajajni waraana bilisummaa Oromoo
to'achuu isaatii fi akkasumas ammoo jechuudha humna bobba'ee godina Jimmatti dhufe 153 akka ta'ee fi galmee maqaa isaanis gootichi fuusisu akkasumas toora bilbila isaanii irraa kan argatanii fi raadiyoo quunnamtii lafa jalatti isaan qotan 4 baasuu maddeen ajajni waboo Cifraa Shanan Gibeetu gabaase.